sababa artisti Farhaan Baddeessaa wajjin haasa'u irraa kan ka'e hiriyootan kiyya bishaaniin ani itti qamoo keessatti summii naa godhanii summii saniin dhugee dhiiga haqqisee halaakamee du'arraa rabbi na baraaree nama ja'u jechuudha. Mudannoo ajaa'ibaa qaba. Niin deebisee dhiigaan irraa Ayyuu gizee haqqistee. Na uwwisee na cire jechuu bakka gara. Sirri garaasa ciree jira. Afraniiniin deemaa ala gabbee jechuudha. Ifaan udhaamsan. Fincaanii fi gabbee jechuudha. Fincaanii fi gabbee dhugaanii fi hangaan gabbootti isaan guutuun wal mari'atanii jiran. Marii isaanii tana ani quban qabu jechuudha. Marii isaanii tana ani quban qabu wal mari'atanii bishaan keessatti summii naa naqan. Hiriyoota ani dhugaadhaan jaaladhu haalaanin jaaladha ture. Bira teessee bilbila kanaan Farhaan kana maaliif hin dubbifne? Iccitii maaltu siifi isa jidduu jira? Nutis nama naan jaan. Mee maalirraa kan ka'e hiriyootan kee summii si obaasuu danda'e? Hiriyaa sobaa mannaa diina dhugaa wayyaa. Bu'aan tiitisa saahibu raqarra siin dhayti bakka irraan hammaaramnetti fuutee si ganneetti jeefaraan soleedha. Sirri. Jechi san jecha dhugaa ta'uu guyyaa sana irraa Ifirratti ifirratti nagaree jechuudha. Assalamu alaikum jirra jirtu hordoftoota khiyyaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtan baga jiraatan isiniin jecha arraan tana nama addaa tokko jechuudha. Nama mudannoo ajaa'ibaa qabu tokko qabadhee isinii dhufe namni kun maal ja'a seetan maqaan isaa isa kanallee Farhaan jaama. Sababa artisti Farhaan Baddeessaa wajjin haasa'u irraa kan ka'e hiriyootan kiyya bishaaniin ani itti qamoo keessatti summii naa godhanii summii saniin dhugee dhiiga haqqisee halaakamee du'arraa rabbi na baraaree nama ja'u jechuudha. Mudannoo ajaa'ibaa qaba. Nama kana wajjin wal isin barsiisaa akkaataa isaa isarraa kan hubannu ta'a karaa gabaabaa jechuudha. Hiriyootan gaarii filadha wanni jaamuufis waan akkanaa tana obboleessa keenya welcome bagana gayaan gama YouTube khiyyaa dhufte carraa gaariidha jeetii yaada asumaanuu namoota hedduudhaaf ergaa guddaa jeetii yaada bagana gayaan dhufte maqaa kee irraa kaasiti ittimi achi boodamee waan sanatti dabarra. Bagana gayaan nooyitanii galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha ani maqaan kiyya Farhaan Birraa Fu'aadiin jaama mudannoodhaan qaba. Iddoon dhaloota kiyyaa magaalaa Qobboo aanaa Dadar keessatti araddaa duwwaa lama achittiin argama. Achittiin dhaladhee guddadhee wal barnoota gaarii nuuf haa ta'u isiniin ja'a. Akkasi. Galatooma. Okay, mee karaa gabaabaa jechuudha. Mudannoon ati natti himtu natti himnaa yeroo ati natti himtu shookin na goote. Na duuchinaani namallee barumsa taatii jee akka gama gartee sooshaal miidiyaa ol baatuudhaaf si gaafadhee na fayyamte jechuudha. Haalata jireenya achi keessa jiraatu jirtu keessatti ati umrii nama xiqqaadha. Sanirra dhaabbattee yeroo adda addaa qabdaa ijoollee gandaa jira waa hedduu jira jechuudha. Warroota waan akkasii irra yaadan uummatuma kana. Mee maalirraa kan ka'e hiriyootan kee summii si obaasuu danda'e? Dhugaa rabbii gaafii gaariidha na gaafatte bara 2016 keessa hiriyoota nama 7 qaba ture. Hiriyaa kiyya tokkotu ture jalqaba bara 2015 maqaan isaa Firoomsaa Abdii jedhamu isa wajjin osoo deemu bilbila qaba ture yaani gaafas bilbila hin qabu akkanumatti hin deddeemee walaloo dalaga ture. Mucaan kun bilbila warri bitee fi bilbila kana osoo fayyadamu interneeta seennee bilbila Farhaan Baddeessaadha Amiir Shawin stuudiyoo isaatti itti dhaqee interview godhe. Ani ijoollummaa kiyyarraa kaasee namni fakkeenya gorachaa jala deemaa dhufee artist Farhaan Baddeessaati Farhaan Suleedha. Farhaan Suleedha hedduun jaaladha waan ta'eef bilbila isaa achirratti arkee warri wallisuu barbaadan bilbila kanaan stuudiyoo Farhaan Suleedhaa ni argattan jee achirra maxxansee ture. Bilbila san fuudheetiin bilbila mucaa kanaatiin mokkoraa ture na jalaa kaase jechuudha. Eega na jalaa kaaseen Farhaan kana abbaa isaa seenaa irratti hin beeka. Abbaan isaa Sulee Muummee qabsaa Oromoodha akka ta'e seenaa irratti dubbisee arkadhee waan hin jiruuf walaloon achirraa dalage takkaa jira. Sulee Muummee san abbaa isaa ta'uu hin barreeyyan isaan dura. Eegana Sulee Muummee abbaa isaa ta'uu odeeffadheetiin baree jechuudha. Farhaan kun lakkaan ka Sulee Muummeetii ta'uu eegasiin baree jechuudha. Isaas duraan niin jaaladha ture. Walaloon barreessisan
walaloo tana akkana abbaa keetirraa hin barreessee jeeti walaloo san barreessee irratti walaleesseef walaloon san akkam turte goota Oromiyaa Sulee Muummee magaalaa Mi'eessoo Siini Bilisoomee dura bu'aa qabsoo ilma Oromtichaa faraan fuudhee jira imaanaa gootichaa abbaa faraan Sulee dargaggoo qacalee mucaan kee guddatee gootummaa fudhatee seenaa ta'e dubbatee siinee bisaanaa jee aamin sitti haa toltu ati ta'e qabriin barhaarayaan si yaadannaa harkadhu jannata rabbisii kadhannaa itti. Yeroo kana walaloon isaa abbaa isaatii wanta jeetana bifa saniin qopheessee osoo walirraan turin bilbila irraa cufadheetuma siifin deebisa jechuudhaan walaloo gabaabtuu barreessee yaa faraan Sulee aktara jaalalaa muuziqaa qabsootiin nu goote amala qabsaawaa Oromoo kan gootummaa dhaale Sulee Muummee qabsoon beekanarraaf kalee ati simaanaa san fuutee bakkaan ga'uuf lafa utti jirtaa dhaloota dabarsuuf rakkoo si qunnamtee yaa faraan kiyya silaa anaa miti taniin dhugaa biyyaa jeetiin isaafis walaleessee ture. Gaafa sanirraa kaasee saayibni kiyya kun osoo yaanuuti ijoollee hedduu takkaan wal barree jechuudha. Saayiba kiyya kana jidduu tanatti niin dhabee jechuudha. Saayiba bilbila faraan akka irratti dabalatuuf bilbila qabu as gargaarsa jechuudha. Isa kana dhabde jidduutti. Haaluma jireenyaatu addaan nu baase. Niin dhabeeni isa jidduutti firoomsaa ergan isa dhabee ijoollee takkatti maddabamee ijoollee sanii wajjin osumaan deemuutiin hiriyoonni kiyya kun wajji aanaa walaloon qopheessaa nashiidaa faan barreessee namaa kanna jechuudha. Waan kana osoo dalaguu isteejii garagaraa irratti mootummaan na afeeraa sirboota faraan kanaan taphadhaani baay'inaan sirboota faraan kana osoo wallisuu hanga uummanni dhufutti sirboota faraaniin keessummaa boharsee hoggaanii fi mootummoonni dhufan keessummaa yeroo dhuftettiin walaloodhaan ergaan barbaadu ergaa silaa dabarfamuu qabdu san dabarsa ture achirratti achirraa maallaqa niin harkadha maallaqaan achirraa harkadhu kana aadhatiyyaas niin gargaara. Isaan wajjin inni nyaatanii jechuudha. Maallaqaan harkadhu kana ani haadhatiyyaan na guddise. Haadhatiyyaatu kophaa na guddifate jechuudha. Anaa fi obboleettii xiyyaatu jira. Hudaa birraa obboleettii xiyyaa fi ana qofaadha ummatiyyaan na guddise. Ummatiyya tana cinaa dhaabbachaatiin maallaqaan silaa harkadhu san boruniin dhabaan beekaa waan ta'eef isaan kana yeroo hedduu wajjin jira konsertii yeroo takka takka naa dhufti waan ta'eef maallaqaan harkadhu kana isaanii fi niraa jechuudha. Ni gargaartee wajjin nyaata yeroo ta'e kana wajjin. Isaan kanarra naa hojii jeetiin maallaqa kana isaan kanaaf jira. Isaan garuu dandeettii xiyyatanaaf jecha osoo hin taane bilbila Farhaan Baddeessaati wajjin yeroo inni naasa'u iddoo jeequmsaa keessa taa'ee naasa'u alatti naasa'aa jechuudha. Nu bira teessee maaliif naasa'u hin jedha. Nu bira teessee bilbila kanaan Farhaan kana maaliif hin dubbifne iccitii maaltu siifi isa jidduu jira nutis nama naan jedhan. Faamiliin isaanii because gizeen fi mana gallee nuti wajjin teenyu ani akkaan dhaga'utti if duuba yoonii fi ati akka mucaasanii hin taane guyyaa adii firra gassi baasee oofaa jettuun fa'aa jira jechuudha. Fakkeenya si godhatan. Maatiin jaraan akkas jedhan. Ilmoon sanii. Isaanis tanafatti hinaafan jechuudha. Hiriyoota nani dhugaadhaan jaaladhu haalaanin jaaladha ture. Guyyaan sanii guyyaa sabtiidhaati ture. Yoomi baramee yoom bara 2016 keessa. Asummii sobaasa. Bara 2016 keessa akkasitti guyyaan san guyyaa sabtiidhaati ture. Roobu jira ture. Ummati tana bira fuudheetiin magaalaa Jimaa akkuma bitanneettiin girgodeetumaan fuudhee geesse manatti ummati geesse laaqana nu kannetee jechuun ummantiyya guyyaa san hin deeminii taa'ii naan jette ummantiyya. Akkanumatti jechuudha. Taa'ii irra taa'ii hin taa'idha taa'ii naan jette. Ijoolleen tun na afeerraa takkaa nan afeerre afeerraa guyyaa keessaa guyyaa san na afeeran maaluma harkatan jeewwan. Saayiboota kiyyaa ani hedduun isaan jaaladha. Isaanis na jaalatan jeetumaan wajjin deeme gartee afeerraa isaanii tana hin didu jee waamicha isaanii kana kabajuudhaaf wajjin hin deeme hoggaanii fi nan wajjin deemee gartee iddoo sun wajji dhaqee turetti ifaadha nutti dhaamsan jalqaba yeroo fi nuti seennee gatteenyee tolfannee booda ifaa nu dhaamsan. Ifaa nu dhaamsanii divilaayitii qofa qabsiisanii divilaayitii sanuu jidduutti nurraa dhaamsanii roobaa guyyaan sun roobaa gizeegaa roobaa namni addaan hin ba'u ni beektaa walitti qabamee ta'a mana san keessa osoo wajjin teenyu fincaanii fi biraa gabbee jechuun
summii tana naanaquun isaanii dandeettii tiyyatti hinaafanii osoo hin taane namni kun arraan tana osoo as jiruu nu wajjin akkamitti sadarkaa Farahaan Suleedhaa dubbisuu irra gahee jechuudha. Okay. Ayye. Akkamitti isa dubbisuu dandahee. Okay. Isaan amma cinaan warri niyuun amannee jira. Ani Farahaan Suleetii wajjin. Wajjin haasa'u kana isaan haasa'uu kana warra hin amannee jira. Aywa. Warra numaa'u hin amannee jira jechuudha. Okay. Haayoo. Fincaanii gabbaate ma? Fincaanii fi gabbee jechuudha. Haa. Fincaanii fi gabbee dhugaanii fi hangaan gabbootti isaan guutuun wal mari'atanii jiran. Okay. Marii isaanii tana ani quban qabu jechuudha. Aywa. Marii isaanii tana ani quban qabu wal mari'atanii bishaan keessatti summii naanaqan. Bishaan ati qamu jirtuun bishaaniin ani itti qamu jiruun keessatti summii naanaqan. Yeroo kana giseen ol deebi'an lakkumaan qabuuni afaan maghriibaa kana gisee as dhiyaannu oobuma tokkoon na seene dhiiroo gaastirikiin na qabeeyyiin jee baqqaan. Haaya. Jimaadha jeetiin jimaa kana gabbee irraa dhiqee ol deebi'ee hoggaanii fi ani ol deebi'ee jimaa irraa dhiqus bishaan sanuma. Bishaan marraa rakkoon jimaan sanuma jimaan bareedaadha bishaaniin ana dhuguutu na oowwisu jira. Okay. Haaya. Bishaan kun lakkumaan dhuguun na oowwisa niin qabbanaa wajeetiin bishaan kana fit deebisa. Anuma oowwisa. Wayita kana qaamninis na laaffachaa dhufe wayitii maghriibaa gisee geessee ani gizeedhaaniin galaa kayetiin nin deemaan jeen yeroo san galgala achiin buluufillee yaadee ture arra nin deemaan jeen maalii naan jaan xiqqishoo na dhukkubu jira nin deemaan jeen jechuu dhoofadheetuma bishaanii fi jimaa kiyya furadheetiin kee kara manaa galee mana keessa kophaan gala manaan kophaan galuun qaba giseen fi achi galee anaa fi haati tiyya addaan fagoodha jirraa jechuudha. Magaaluma keessa ta'ee addaan fagoo jirraani mana kophaa galuun qaba. Yeroo kana nin galee kophaa rooba jira mana keessaa yoon ijjees namni na dhagahu hin jiru. Lafa dhooyte duuba mana keessatti? Hulaaf irraa cufuun dadhabe. Ol seennaan jechuudha. Karaa kanatti kufaatiin gale. Bilbilee jechuudha. Na wajjaa wajjee yeroo saniif na naqqisiifne. Anuma bilbilche bakka. Ibiddi na qabate. Yeroonii fi nani mana galee gachiisetti ulaas firraa cufuu dadhabee ibiddi tokko na qabatee ummaatii irra bilbileetiin akkana yaa ummaatii garaan na bilbilu jiraan jeen summii ta'uu sin barree ganamma. Garaan na bilbilu jiraan jeen jimaa dawaa qabu qamaa ta'ee naan jette. Jimaan dawaa hin qabu hin jeen. Duuba maal taatee naan jette. Akkanuma garaan na bilbilu jiraan jeen. Mee bishaanuma sibira jiru bismillah jiituma bishaan dhugii naan jette ummantii jechuudha. Bishaan kana yeroo inni fin dhugu bishaan daranaan oowwisaa deema. Summiin dhugu jirtan gammachuun. Summiin dhugu jiraanii jechuudha. Hoggaa garaachi kiyya na bilbile. Bilbile lamata giseen itti deebisu ummantii mee bishaanuma san dhugi naan jette sadaffaa ummatii giseen lamata irratti deebisu rifachuu isii harkeetiin hirrifachiisu jeetiin sadaffaa irratti bilbila irratti hin dawwallee bilbila kiyya. Flight godheetumaan kaayee afraniiniin deemaa ala gabbee jechuudha. Nama tokko ollaa teenyaa jirti Ashaa Amiinee jaaniini haadha Abdulaziz na dhaqqabe jeeniitumaan mana keessa ol seenee bira gachiise bakka summiin dhugee jiraan jeeni. Hoggaasanii summii ta'uu ifirra beeka jechuudha. Summiidhaan na obaasanii aannan akka inni jeeniitumaan gachiise bakka sanboota hin dubbannee Muwaas Abdallaa tokko deemee cacee olluma keenya cacee deemee aannan barbaadee magaalaa keessaa deemee na fide aannan sanii fi biyyee tana hunda na obaasanii wanti sana eegas narraa ba'e jechuudha. Niin deebisee dhiigaan narraa gisee akkasitee na uwwisee na cire jechuudha bakka garaasa ciree jira. Yeroo kana eegan wayyaa'ee bayyanadhee booda ummaatii irratti niin dawwalee akkana wayyaa'ee jeeniitiin mucaa ollaa keenyaa sanii kannee wayyaa'ee jira akkana uumaan taane jeeni bilbila ummaatii dubbisee ummaatii eegala tasgabbootee bishaan san xuuxxootti godhu ilaalee naan jette ummaatii. Bishaan yeroo niifi xuuxxootti godhu ispiraayitiin akkamitti yeroo niifi irraa wullee baname akkamitti oomicha qabu keemikaalii akkasii qabu jechuudha. Bishaaniin ani akkasii dhugaa ture san. Xuuxxumatti goote.
xuuxxootti godhee jechuudha. Aywa. Hin beekne ture akkasitti. Aywa. Niin danfee bakka akkasitti haalata saniin hiriyaaniin ani dhugaadhaan jaaladhu onnee irraa jechuudha. Waggaa kana akkana nama gootu waan gaarii miti. Hiriyaa sobaa mannaa diina dhugaa wayyaa. Bu'aan tiitisa saahibu raqarra siin dhayti bakka irraan hammaaramnetti fuutee sigannee xiyye Faransoleedha. Sirri. Jechi san jecha dhugaa ta'uu guyyaa sana irraa Ifirratti ifirratti nagaree jechuudha. Hiriyaaniin ani dhugaadhaan jaaladhu waggaa akkas na goote waan hin iyyaanneetu narratti yaadame jechuudha. Jechuun mudannoon kun Farahaan wajjin wal baree ani akkasitti amanee hiriyaa kiyya dhugaadhaan jaalachuun sadarkaa gaaga'ama lubbuutu irraa nageesse jechuudha. Sirri. Duba isaan maal yaadan achi booda maal isaan wajji jiraatte moo maal yaadan achi booda isaanii wajji? Gaaffii bareedu dura na gaafatte achi booda namni tokko diina isaa duratti yeroo hunda fuula hamaa fi gadda isaa agarsiisuun qabu gammachuu isaa malee. Ani akkanaan ta'ee sin jenneeni because gizeen isaan dura dhaqeelleen rahaaniin deema gammachuudhaan akka nama waan takkan ta'initti. Gizeen agaran isaan qulucii takka nama qabanii bakka firiin ta'anii firiidhaan qaban jechuurratti. Hinaaruu maaliif akkanas na gootanii sin jenne natti illee dhufanii jiranii gammachumaanii wajjaasa garuu ammoo miidhama isaan na miidhan kan hin miidhame san ka isaan na godhan san osoo ittiin himin dhoofadhee isaanuman firraa'in. Achi booda jechuudha. Ati akkas dhukkubus ittiin himne jechuudha. Hin dhageenye isaan akkas dhukkubullee. Hin dhageenye anaatutu dhoofate jechuudha. Dhukkubbii tiyya san niin dhoofadhee. Waaw akkas egaa hordoftoota keenya barumsa guddaadha argattan jennee yaannaa hiriyaa sobaa mannaa diina dhugaa wajja jechi Faransolee jee wallisa jecha dhugaa ta'uu ofuma isarratti argee jira namni kuni bakka jiraatutti ganda isaa ka jiraatutti hiriyoota isaa keessatti wanni kun isa mudatte maal jettan isin yoo isin taatani atillee egaa nama Faraanii wal argu rabbi si haa godhu sin jenna. Amiin amiin.